namni abbaa qabu yookaan namni abbaa irraa dhalate akkamitti sadarkaa kana wallaggaa baay'ee nama garrama dhugaa dubbachuuf. Namni abbaa qabu yookaan immoo abbaa irraa kan dhalate namni kamiyyuu akkamitti garaa abbaa ofiitti akkatti garaa jabaata otoo abbaa ofii ta'ee. Ani garuu nagarrama baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf namni abbaa ofii yookaan immoo nama umuriidhaan garmalee ol siqe sadarkaa kana akkaatitti reebuun baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu. Waaqattis nama fuula namaattis kan hin tolle jechuudha. Maaliif abbaan kun balleessaa balleessuu danda'a, dhiisuus danda'a. Balleessaa balleesse miti seeratti dhiyeeffachuu yookaan gama seeratiin illee ilaalamuu qaba malee nama baay'atanii nama tokkotti akkatti daddarbachaa akkatti dhiitaa akkatti fuula keessa kabalaa dhugaa dubbachuu fi kun seera miti jechuudha. Maaliif namni nama sammuu qabu tokko namni yaaduu danda'u tokko namni barate tokko sammuun isaa achi fageessee yaada eeggii ta'ee abbaan kun umuriin isaa siqeera. Hiriyaa abbaa isaaniitidha. Nama kamiifuu abbaadha kun jechuudha. Maaliif bakka nama umurii isaa xiqqoo achi siqee nama mataa aarriin qabu akkatti reebuu jechuun baay'ee tokko. Namni kun waa balleessu iyyuu dhugaa dubbachuuf akka kana gochuun dhugaa maaliif baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif otoo abbaa koo ta'e jedhanii dhaabbatanii ilaaluun bareedadha akka kootti. Maaliif amma fakkeenyaaf namni tokko otoo nam lama sadiis haa ta'u abbaa ofii abbaa keessaa baate abbaa kee kan ta'e akkatti yeroo reebanii akkatti yeroo iyyisiisan kana yoo arganii ammam namatti dhaga'ama. Oromummaan tokko biyyummaan tokko ta'ee isaan immoo ijoolleen kun immoo abbaa isaanii kana ilmi garagaree yeroo akkatti itti naanna'anii inni kaan dhiitaa inni kaan immoo fuula keessa kabalaa fidi moobaayilii fidde jedhanii akkatti sadarkaa kanaan ga'uun baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif gara jabina akka kanaa maal abboo abbaa ofiirratti akka kana utuma balleesse iyyuu dhugaa dubbachuuf akka kana gochuun hin bareedu iyyuu malee. Maaliif Oromoon Oromoo ta'ee akkamitti akkas garaa walirratti jabaata. Bara durii ikkoo amma fakkeenyaaf nam tokko yoo daandiirra taa'aa jiraate yoo bakkees jiraate abbaan yookaan immoo namni umuriin isaa xiqqoo siqe tokko yoo dhufe karaarraa deemu ijoolleenis ta'e namni kamuu maaliif karaarraa siqanii dabarsu. Maaliif akkasitti kabaja malee bara kana keessa immoo ilmi abbaatti garagaree abbaa reebuu. Maali kun waan fokkisaadha dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaani maal namni bakka abbaa ofiitiif kabaja kennuun dirqamadha. Maaliif ilmi yeroo garagarii akkatti abbaa ofii reebu dhugaa dubbachuuf kun abaarsa malee kun jaalala natti fakkaatu. Abaarsumatu nutti akkana deemaa jira jechuudha. Maaliif bara ilmooni abbaa reebu keessa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo sallaalee garaa baay'ee tokko garaa na nyaate. Maaliif abbaa kana akkatti yeroo isaan fuula keessa akkatti kabalanii yeroo isaan akkatti dhiitan inni immoo dookimentii kooti yeroo jedhee iyyuu ani baay'ee tokko na gaddisiisa. Otoo abbaa koo ta'es akkasuma. Kanaaf abbaa kana Waaqayyo haa faradu dhugaa dubbachuuf dhugaa isaa haa baasu. Garuu dargaggoonni kana godhan immoo qabamaniiru. Waaqayyos akkasii nama haa oolchu nama haa baasu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Barri kun bara nuun keessa jirru kun baay'ee namatti ulfaata dubbachuunu. Egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.